Faayoon mana jirtu jechuudha. Mana ammallee guyyaa sadaffaaf mana baddirta ammallee. Guyyaa lama ofii of tumsiiftee anaa miti jechuudha. Onnaa godhee ofii badii balleessee naa akkasitti badii isin balleessitee akkasitti tumee jechuudha. Jaarsi jaartii tumuun ammoo waan jiru anarraa hin eegalamne yoo isin harakaata goote ana bira qaldiin hin jiru jechuudha. Gurra qabee jidaara buusaa jechuudha. Dhiitichoon waan isin yaani badii isin dalleessan akkasii himsiisaa jechuudha. Ana bira qaldiin hin jiru jechuudha. Ana bira isin galee nama dubartiin tuuni yaani irratti taphattu miti. Yoo ta'eef hin bulti yoo hin taaneef karaan banaadha jechuudha. Allaaf taalihaa ana bira qaldiin hin jiru waa'ee faayootiif jedhe. Bakka isin itti deemtee minni qeeraartu argee jira jechuudha. Viidiyoo ka isin caaltuu waliin gadhiifte argee jira jechuudha. Argee jira. Bakki isin yoo kasi baasu achuma taa'e. Mana sanillee ani bakka jirtu illee ni beeka walumaa galatti. Ni beeka jechuudha. Ammoo achirra taa'anii waan hin taane waan jarri haasaan argeetiin jira. Mana dhufee meeshaa maal godhee meeshaa minaamin godhee maarra jedhanii wooma argan haasaa jiran jechuudha. Haasofni isin achitti haasoftanii miidhaa argan dhiiftan suni gatii guddaa isin kafalchiisuuf ta'a jechuudha. Siif caaltullee. Si galaami. Siif caaltullee gatii guddaa isin kafalchiisuuf ta'a jechuudha. An guyyaa sana osoo algaa kotota ati jettu sana osoo fudhachuu barbaadee namni yeroo kun jiru jechuudha. Saati barbaadetti akka barbaadetti yeroo barbaade mana kanallee jijjiirattee bakka biraallee dhaayinaan hanga magaalaa kana keessa jirtutti magaalaa kana iyyuu miti as keessaa yoo baatee biyya feete illee dhaayite ana jalaa bahuu hin dandeessu yoo ofii kiyya barbaade si dhiise malee si galaami yoo ofii kiyya barbaade ani jibbeetuma isin jalaa hafe malee isin lachuu isin siif caaltullee maal isin jalaa hafe malee mana jijjiiradhaa maarree akkas godhaa bakka feete boolla ardii torba jala yoo seente magaalaa kana keessatti na jalaa bahuu hin dandeessu. Asillee baatee Itoophiyaallee yoo galte bakka takka dhaayitee na jalaa bahuu hin dandeessu. Si galee kanaafi jecha akkasii haasaa turtan sanii irra deebitanii haqqisuuf teessanii wanni isin jedheefi amma sanillee wallaalee miti amma yoo barbaade sa'a tana ka'ee dhufee gurra lamaan qabee dhiitichoon mana keessatti isin haqqisiisuu hin danda'a jechuudhaan. Huccus wanni kiisa guureefi isin galee wanni kiisa guureefi waan biraa sun taane waa yaadee ture miskiina karaarra jiru miskiinota yoo kennuu jedhee waan akkasii yaadee xiqqoo yoo itti dhaabbadhee ilaalu nan taaneef akkasuma dhiisee biraa deeme malee an huccuu dubartii daa'ima maal godha ka dubartii maal godha wanni godhu hin jiru jechuudha. Waamee yoo haasoftan waan fakkaataa osoo haasoftanillee bareeda ture. Faayoon ammoo guyyaa halkan edanaa jechuudha. Halkan edanaa kana dhuftee mana deebuu baannaan dhugaa dubbachuudha boolla ati jirtu dhufee huccuu kan kee qullaa sirraa yaasee hattaa paantii sirraa yaasee jechuudha. Qaama kan kee qullaa akkasii waraabee miidiyaan argas dhiisa. Sa'aatii qosi kennee jira. Edana halkan kana ala bultee jennaan kaleessa deengada bultee miree san callise. Garuu edana dabaltee guyyaa sadaffaaf ala bultee jennaan surree keessi kennee qamisii kan kee fudhateetiin karra deemaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkam jirtan baga jiraattan isin jenna. Bakka isin jirtan nageenyi isin haa jiraatu. Kabajamtoota hordofaa kiyyaa har'a waan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufeera jechuudha. Wanni ajaa'ibaa kunis maal jettanii dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee dubbachuu barbaade waa'ee Mustafaaf Daraartuuti. Alhamdulillah akkuma agartan biyya tana keessa ariinee jira jechuudha. Baafatanii jechuudha. Maaliif akka dura isin jedhee ture biyya kana keessa waliin jiraachuu waan hin dandeenyeef. Dhugaa biyya kana keessa waliin jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Anaaf Daraartuu Mustafaa biyya kana keessa waliin jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Gonkumaa hin dandeenyu jechuudha. Maaliif hin dandeenyu. Baafatanii jiranii jechuudha. An baafatanillee aarii isaaniitii jecha haga Itoophiyaatti illee jiranuuf deemuuf deemanillee dhugaa isin jedha bara deemuuf deemanillee abadan lubbuun tiyya haga lubbuun tiyya jirtu jechuudha. Jarri inuma waliin hin jiraanne asii sodaatanii deemanii mire biyya kanaa sodaatanii yoo as ta'e nu ajjeesaa yookaan nu dhiisuu jedhanii asii baafatanii jiranii dhugaa dubbachuudhaaf osoo guyyaa isaan baafatan san akkasuma information yookaan immoo waa wayii qabaadde
gadi lakkisuu jechuudha as keessa. Dhugaa wanni nagaa bisiise tokkoffaan isa kana jechuudha. Baay'ee wanni nagaa bisiise isa kana jechuudha tokkoffaan. Isin galee akkuma viidiyoo isaanii argeen mana dhaqee ture. Viidiyoo har'a gadhiisa sun taane viidiyoo kana dura kalemoo yoo deemuuf deemnaamin jedhee gadhiisa wayii argee ture mana dhaqe. Jarri edaa mana qaatee yaatee mana saayibban isaa ta'aniiti turanii jechuudha guyyaa 2-3. Akkasii yoo hubadhu magaalaa kana keessaa kalemoo dheengadda akka baafatanii jiran information guutuu argadde jechuudha. Silaa wanni achi dhaqeef maali? Asuma keessaa yookaan baane dhorkuudhaaf. Asuma keessaayyuu Mustafaan yoo ka deemu taate inni mataa ofiitiin bakka fedhe dhaquu hin danda'a. Iddoo fedhe dhaquu hin danda'a jechuudha. Kasan irra dabre immoo isii qabatee akka magaalaa kana keessaa hin baane ugguruu barbaadee yoo dhaqu mana keessaa baanii jiranii mana indoo nama biraattu kireeffatee keessa galeera jechuudha. Mana isaan keessa turatan jechuudha. Akkasitti yoo deemu yoo gaafadhu akkana warri dura kireeffatee jiru keessaa baanii jiranii nu ammoo nama haaraa keessa galee minaan jiranii ani inuma isaan sanuu shakkee dirqama jedhee ani mana ofii kiyyaa seenee ilaalee jechuudha. Manu jiranii dhugaa dubbachuudhaaf meeshaa guutuu waan qaban guuratanii keessaa baanii jiran jechuudha. Akkasii jechuudha meeshaa guutuu waan qaban guuratanii keessaa baanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ofii kiyya gaddee jechuudha. Ofii kiyya gaddee jechuudha. Inni isii mucoo san qabatee biyya magaalaa sanaa kana keessaa baafachuun isaa baay'ee tokko na dhagahame jechuudha. Ammallee taanaan biyyatti illee simaa dhufa. Mustafaan baana. Mustafaa jedhan saniin baana. Biyyatti illee an dhufuun kiyya yeroo gabaabaa keessatti obbiran na agartaa jechuudha. Si galee obbiran na agartaa jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Abadan inuma waliin hin jiraattan wal fuutanii walumaa inuma hin jiraan. Eentu adda bahee eentu waliin jiraata. Eenyu irraa fudhattee akkamitti waliin jiraattaate. Osoo lubbuun jiru. Yoo an lubbuun taree awwaalamee lafa jala dabaree jechuudha. Yookaan ammoo osoo lubbuun jiru mucayyoo fudhattee asii biyyatti waan akkanaan godhanii yoo biyya galee waan godhanii waan akka wanna godha hin jiru jechuu barbaaddeetii. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka ati galtuu fi eenyuun eessa ganda kam akka galtuuf kana hunda qoradhee irra gahee bakkuma ati raftutti eenyutu akka si fuudhe akkamiin mana seenanii si fuudhanii akkam wanna fuudhanii eenyumatu bakka angalu kana itti himee yoo ati jettee ganaa of hin gaafatin waan akka hin beeku jechuudha. Atamma yoo galtellee yookaan haadama galtaa bakka biraan deemtu yookaan namichuma sanbira yaani galta yoo ta'e Sa'iiduma bira deemte jechuudha. Si galee Itoophiyaa keessatti ammaa Finfinnee hin taane bakka barbaadde iddoo barbaadde mangaliin nama si jala kaa'ee bakka ati galtu maal akka nyaatu maal akka dhuyduu fi akkasuma yoo daraartuma tana yaani sima jala fuusisee an awwaalchisee si'ii kanallee bakka ati wannaan taane si awwaalchin si qabbarsiisin anuma takka hin beeku jechuudha. Hajji jala Yaman irraa sodaannee isa jala baqannee jirra. Itoophiyaa yoo galle wanni takka wanni nuti kun jiru nagaan jiraanna minaan jettee akkasi deemte miti wanni akkasi hin jiru. Haga isii tana fuutee anatu si balleesse hoodhuu jettee akkuma asii galte sanitti baarumaan jechuudha. Itoophiyaa irraa naa fiddee asitti yoo naa kennite nagaa keessa hin jiraatta. Dhugaas hin jira. Nagaa keetiin jiraatta jechuudha. San ta'uu baannaan ammoo nagaan kan kee inuma hin jiru. Inu. Isinillee nagaa walii hin jiraattan. Isinis nagaan si walii hin jiraattu. Atillee isii walii nagaan hin jiraattu. Si galee kan isin jechuu barbaada jechuudha. Garuu akka sodaattuu dhugaa dubbachuudhaaf sodaattuu fi yaani nama waan akka faayidaa hin qabne akka taate si argee jechuudha kun amma. Osoo dhiira taate as teettee ofirra na dhookita jechuudha. Garuu dubartii ta'uu kan kee kun asirratti si argee jechuudha. Yaani meeshaa kee walii gurgurattee bakka namni si argine halkan akkasii mana keessaa baduun hattuu jaartii nama akka taate si agarsiisa jechuudha dhugaa dubbachuudha. Osoo na taate dhugaa dubbachuudha jaartii osoo na taate jechuudha osoo na taate
jaartii tiyyaara namni na roorrisee sodaadhee biyya kana keessa nama hin baane na ajjeesanii fudhatan adii lubbuun guyyaa dhalatte duuteedhaan anne kanarra dantaan qabu sodaa takka illee hin qabu jechuudha. Si galee akkasii halkanii akka nama hattuutti halkanii as keessa baqattanii fi ana ammallee taana isin dhiisu bakka isin jirtanitti Itoophiyaa dhaqii biyya feete dhaqii bakkuma ati jirtutti yoo an akkuma ati kalaas ana si balleesse hoodhu fudhadhu jettee akkuma harka qabdee asin naaf iddoo yoo ansin godhin ana waan takka hin beeku. Si galee akkasii viidiyoo kana warri agartan jechuudha sheeritti godha argani sheeritti godha dhugaa dubbachaa dhugaa jiru yaani baruuf hin jedhe malee waan biraatiif hin jenne sheeritti godha akkasii yoomuu har'allee ta'e borullee ta'e iftaanillee ta'e isiin booddee isiitti iyyuma jechuudha gara takka garreetti fiddu hin jiru akka waa takka gochuullee hin dandeessu si galee Itoophiyaa sanillee Itoophiyaan tanuma tama yaani hoyi biyyaan duubaan taane guyyaa takka ani asii kaanaan guyyaa lama dhaqee asii agarsiisuu hin danda'a Itoophiyaa ati jettu tanaa jechuudha ati galtee tanaa jechuudha si galee ji'a takka booda inshaallah yoo rabbi jedha afaan rabbiitiin achumaan eeggadhu abadan si ciisee anillee inuma hin bulle yaani yookaan sa'idii isa hidhattee achi deemtee isuma sanuu jechuudha waa angoosisuu deemu hin agartaa jechuudha sa'iduma isin akkas dhaaddanii mataarra kaatan sanuu jechuudha yoo angura lamaa isaa qabee boolla jalatti awwaalchisiin hawwata kan beeku jechuudha kasanii sani akkuma agartan immoo qabantuu akka faayoon mana jirtu jechuudha mana ammallee guyyaa sadaffaaf mana baddeerta ammallee guyyaa lamaa ofii of tumsiiftee anaa miti jechuudha ka onnaa godhe ofii badii balleessee naa akkasitti badii isin balleessiteef akkasitti tume jechuudha. Jaartii tumuun ammoo waan jiru anarraa hin eegalamne yoo isiin harakaata goote ana bira qaldiin hin jiru jechuudha gurra qabee jidaara buusaa jechuudha dhiitichoon waan isiin yaani badii isiin dareessan akkasii himsiisaa jechuudha ana bira qaldiin hin jiru jechuudha ana bira isin galee nama dubartiin tuun yaani irratti taphattu miti yoo ta'eef hin bulti yoo hin taaneef karaan banaadha jechuudha allaaf taalee ana bira qaldiin hin jiru waa'ee faayootiif jedhe. Bakka isin itti deemtee minni qeeraartu argee jira jechuudha viidiyoo ka isin caaltuu waliin gadhiifte argee jira jechuudha argee jira bakki isin yoo kasi baasu achuma taa'e mana sanillee ani bakka ati jirtullee ni beeka walumaa galatti ni beeka jechuudha ammoo achirra taa'anii waan hin taane waan jarri haasaan argeetiin jira mana dhufee meeshaa maal godhee meeshaa minaamin godhee maarra jedhanii wooma argan haasaa jiran jechuudha. Haasofni isin achitti haasoftanii miidhaa arganna dhiiftan suni gatii guddaa isin kafalchiisuuf ta'a jechuudha siif caaltullee si galaami siif caaltullee gatii guddaa isin kafalchiisuuf ta'a jechuudha. An guyyaa sana osoo algaa kotota ati jettu sana osoo fudhachuu barbaadee namni yeroo kun jiru jechuudha. Sa'aatii barbaadetti akka barbaadetti yeroo barbaade mana kanallee jijjiirattee bakka biraallee dhaayinaan hanga magaalaa kana keessa jirtutti magaalaa kana iyyuu miti as keessaa yoo baatee biyya feetellee yoo dhaayite. Ana jalaa bahuu hin dandeessu yoo ofii kiyya barbaade si dhiise malee si galaami yoo ofii kiyya barbaade ani jibbeetuma isin jalaa hafe malee isin lachuu isin siif caaltullee maana isin jalaa hafe malee mana jijjiiradhaa maarree akkas godhaa bakka feete boolla ardii torba jala yoo seente magaalaa kana keessatti na jalaa bahuu hin dandeessu asillee baate Itoophiyaallee yoo galte bakka takka dhaayitee na jalaa bahuu hin dandeessu si galee kanaafi jecha akkasii haasaa turtan sanii irra deebitanii haqqisuuf teessanii wanni isin jedhee fi amma sanillee wallaalee miti amma yoo barbaade sa'a tana ka'ee dhufee gurra lamaan qabee dhiitichoon mana keessatti isin haqqisiisuu hin danda'a jechuudhaan ufuma mee haasaanii haa baafatanii jedheetuma ofirraa callise algaa sanillee osoo fudhachuu kan barbaadu namni na dhorku hin jiru akkasuma ammoo yoo xiqqaate sa'a meeqa mana san keessa ta'a ture namoonni dhufu dhabeeti booda akkasitti ofuma biraa deeme malee. Osoo ka fudhachuu barbaade yeroo san akka barbaade godhe yoo fudhachuu hin barbaanne caccabsee iyyuu biraa deemuu hin danda'a jechuudha. Ani waan biraa barbaaduu fi meeshaa adda hiikee wannaa jedhe malee algaa fudhachuu wallaalee yookaan dadhabee yookaan sodaadheetii miti jechuudha. Isin galee amma jarri algaa fudhachuu dhaqee mana akkas godhee doolaa maarree godhee minaamin adda hiikee maarree minaamin jedhanii haasaan jechuudha. Silaa osoo fudhachuu barbaade waan hin dhorkullee hin jiru namni hin dhorkullee hin jiru
an fedhuma kiyya jechuudha laaleetuma waan barbaadu san dhabnaani akkasuma dhiisee ofii kiyyaa biraa deeme malee namni dhufee ollaa kan aaree illee hin jiru wanni algaa isaanii fudhachuun argin jiru yoo isin akkana taatanii ammoo algaa isaanii fi doolaabaa fi maarree mana keessa jiru san guutuu isaa fudhadheetiin yoo isin agarsiisin hawaasa kan beeku ofii na tuttuqu jirtan ammallee isaanii jechuudha huccuu sanis yoo taate huccuma isin huccuu daa'imaa fi caaltuu maarree ofii uffata maarree minaan jettanii kaasoftan san jechuudha. Ani osoo gubuullee barbaade yeroo san bakka sanii beenzilatti racca'ee achitti gubuu wallaalle jechuudha. Waan fedhe godhuu wallaalle garuu maan na godha yaaki jedheetu huccuu ka daa'imaallee yoo taate ka daa'ima xiyyaati caaltuunis yoo taate namni wal lolaa isinis ani jaarti matiyyaa namni ani erga wal lolle jechuuf jedhe malee jaarti matiyyaa ansarumaa fi ani wannaa jedhu jedha beetii waan barbaadu dhabnaan huccuus wanni kiisa guureefi isin galee wanni kiisa guureefi waan biraa sun taane waa yaadee ture miskiina karaarra jiru miskiinota yoo kennuu jedhee waan akkasii yaadee xiqqoo yoo itti dhaabbadhee ilaalu nan taaneef akkasuma dhiisee biraa deeme malee an huccuu dubartii daa'ima maal godha ka dubartii maal godha wanni godhu hin jiru jechuudha. Waamee yoo haasoftan waan fakkaataa osoo haasoftanillee bareeda ture. Malee haasa jettanii argitan wal keessa bukeessuun kan jechuun faayidaa qabanatti hin fakkaanne dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na dabbara haasofna keessan. Huccuu akkana wali guuree huccuu daa'immanii akkas godhee maarree mucayyoo maal godhee huccuu caaltuu maal godhee dubartoota kennuu deemaa keef dubartoota kenna keef dubartii huccuu nama fudheen dubartii kenna sammuu keenan hin dalagu. Akkam yaadda isin maan warri akkasii dhiyaasa kun sammuu keessa isin dalagu osoo fudhachuu barbaadee maaltu na arge fudhachuun eessa keessamee fuudhan bakki keessu hin jiru maal irraa godha yaakii kotota an kotota wanni irraa godhan jiru osoo atuu dhuftee na yaamtee hodhuu naan jette ani urcuna irraa wannaan qabu fedhan qabu jechuu baraadeeti. Akkasii dhugaa dubbachuudhaa fi sila haasa'uu illee hin barbaanne deebii kanallee isin illee deebisuu illee hin barbaanne sila yaani tuffadhee tuma dhiisuu barbaade garuu xiqqoo waan isaan haasaan kanatu waan ani naa waliin madaalleedha wanni jarri dubbatan kun jechuudha. Waan naa waliin madaalle. Meeshaa yoo taate an barnaa hin argin jiru ammas osoo isaan mana jirtu isaan dhiitee hudduu jaraa keessa dhiitee mana ga'aree meeshaa kee guurachuu hin danda'a namni hin argin jiru. Garuu ufumaa kiyyaa yaani hin jiraame ufumaa kiyyaa yaadeetuma ufumaa kiyyaa yaani waan hin barbaanneef isin galee waan hin barbaanneef dhiise malee namni hin argin miti jechuudha. Kanaafuu yeroo haasoftan waan haasoftan kaalaalataa yaani itti yaada akkasitti haasaa malee lafumaa ka'ee namni akkamitti waan taane kijibuun gaarii natti fakkaatu. Faayyoon ammoo guyyaa halkan edanaa jechuudha. Halkan edanaa kana dhuftee mana deebuu baannaan dhugaa dubbachuudhaaf boolla ati jirtu dhufee huccuu kan kee qullaa sirraa yaasee hattaa paantii sirraa yaasee jechuudha. Qaama kan kee qullaa akkasii waraabee miidiyaa raggas dhiisa. Si galaame bakka an jirutti dhuftee silkiillee nara cuftaa yoo fite nara cuftaa yoo fite biizi nara goota yoo fite cufattaa yoo fite nuun kaastu garuu daqiiqaa xiqqoosi sa'a xiqqoosi kenneef jira sa'a xiqqoosi kennee jira. Edana halkan kana ala bultee jennaan kaleessa deengada bultee miree san callise garuu edana dabaltee guyyaa sadaffaaf ala bultee jennaan surree keessi kennee qamisii kan kee fudhateetiin karra deemaa jechuudha. Inumaayyuu achi deemtee caaltuu jinnaa raabsaa jirta waan ta'eef dhagee jira ani waa isin haasaa ooltan guutuu dhagee jira jechuudha. Qaxiyyettee dhuftee mana keetti deebitee dhiifama nagaafattee mana ol deebuu yoo barbaadde karaan banaadha ahla wasaalaa koottu sin tuqu mana deebii kana hin godhuu hin ta'uu hin barbaadu ka jettu taate ammoo bakka ati jirtutti qaama kan kee huccuu qullaa paantii sirraasee qaama kan qullaa akka dhalatteen viidiyoo qullaa si waraabee miidiyaa hargasii yoo hangasniisin hawwaata kan beeku jechuudha. Kabajamtoota kiyya aarii isaaniitti waa baay'ee na dubbisee jechuudha dhiifama illee naa godhaati. Hanga xumura sagantaa kennaa waan nuurtuuf baay'ee galatooma kabajama alfaadhaas jenna hanga viidiyoo biraatti waliin deemnu nagaan nu tura.